Akka mooltan hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM harka fuunee jirraa bakka jirtanitti nageenyi keenya qilleensa irra bololi'eera isinii haa ga'u jechaa oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabanne qabadhee isinii dhiyaadheera. Kan oduu isinitti ani Taaddasaa Lammaatii nu waliin tura. Abbaan Aviyeeshinii Afrikaa kan jedhamu obbo Girmaa Waaqee Heenyuum bara bulchiinsa Haayile Sillaasee kiiloo 4tti barataa kan ture herreegaan kan beekamu obbo Girmaa Waaqee kubbaa miilaa akka malee akka jaalatu ni ibsa. Guyyaa tokko hiriyaa isaanii tokko waliin kootu boolee geenye deebina naan jedhe hiriyaan koo. Innis osoon fuulan mariin walii galle. Edaa hiriyoonni obbo Girmaa qormaata balaliisummaa xiyyaaraa fudhachuuf ture. Achi geenyaan waraqaa qormaataa gaafa naaf kennamu lakki ani barataa waggaa lammaffaati jechuudhaan qormaata fudhachuu dinnaanis rakkoo akka hin qabne itti himamuudhaan qormaata fudhatan. Akka carraas ta'ee qormaata waan darbaniis obbo Girmaa Waaqee leenjii balaliisummaa xiyyaaraa akka fudhatan itti himame. Leenjii jalqabanii erga xiqqoo turanii booda garuu leenjisaan isaanii balaliisaa cimaa ta'uu akka hin dandeenye itti himuun gara maarkeetingii isaan jijjiire. Ergasii jalqabee obbo Girmaan deemsa milkaa'ina jalqabuudhaan walakkaa jaarraa oliif aviyeeshinii Itoophiyaa keessatti nama maqaa guddaa horatanii fi daandii qilleensa Itoophiyaa sadarkaa guddaa ga'an keessatti ga'een isaanii bahanii. Obbo Girmaa Waaqee badhaasa garaagaraa argataniiru. Mindaa doolaara 5,000 irratti birrii 5,000 daandii qilleensa Itoophiyaa yeroo sanaa rakkoo keessa waan galeef geggeessota waliin qabuun mala nuuf wayya jechuudhaan gaafatanii. Nama cimaa Girmaa Waaqee kun immoo haal duree tokko lafa hodoon keenya jiddugaleessummaan isaa daandii kana qilleensaa waan jaalatuuf hojiitti galee. Obbo Siyyum Masfinis homtuu jidduu akka hin seenne waadaa galanii fi guyyaa tokko jecha isaanii hin diigne waggaa 7 guutuu bilisummaa. Walumaa galatti obbo Girmaa Waaqee waan inni hojjete daandii aviyeeshinii Itoophiyaa keessatti yookiin daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti yeroo biraa irratti deebineet isiniif dhiyeessina. Har'aaf asirratti goolabnaarra. Carraa lammiilee alaa waliin hojjechuuf argadheedhaan muuziqaa Oromoo guddisuudhaan hojjechaa jira jedhe dargaggeessi beekamaan Guutuu Abarraa. Walleewwan baaqee kiliippiidhaan dabalee hojjechaa kan beekamu weellisaan Guutuu Abarraa tibbanas wallee mata dureen anatu jedhu hojjeteera. Namoonni guddoo akka jaalatan karaa miidiyaa hawaasummaatiin ibsanii jiru. Weellisaan Guutuu Abarraa BBCtti waliin turtii taasiseen walleen haaraa kun falaasama jiruu fi jireenya akkasumas duudhaa uummata baadiyyaa fi magaalaa walitti hidhuu kan ibsudha. Waan jireenya guyyaa keenya mul'isu keessaa jaalalli isa tokko sanirratti hundaa'ee barreesse jedhe. Walee kana keessatti bu'aa fi bayii jaalalaa ibsuu kan hime weellisaan Guutuu Abarraas jaalalli gaafiin ni mufatti, gaafiin immoo ni hadhoofti, gaafiin immoo ni gammachiisti, gaafiinis immoo ni gaddisiisti. Yaadota kanneen qixxeessee walaleessee barreesse jedha. Weellisaan kun jechoota ogummaa barreeffama keessatti qalbii namaa hawwatan fayyadamuudhaan akkaataa inni itti saduu fi tuulummaan kadhaa, obsaa fi mufannaan jaalala keessatti mul'atu ibsee namoota damee ogbarruu biratti guddoo jaalatameera. Qulqullinii fi ogummaan malaalchisanii viidiyoof wallee kana keessatti qalbii namoota akka hawwatan yaada namoota miidiyaa hawaasummaa irratti barreessan irratti hubanneerra. Weellisaan Guutuu Abarraa wallee isaa kanaan maaliif baadiyyaa irraa akka ka'e jireenya magaalittii akka darbe wayita ibsu hammam yoo fagaannellee hundeen keenya achuma baadiyyaadha. Baay'een keenya baadiyyaan baane akkasumas ta'ee namni magaalaa waliin hariiroo hin qabaanne hin jiru jedha. Hundeen duudhaa fi aadaan buurri barreeffama ganamaa fi jaalala dhugaa baadiyyaaf ta'u dagachuu hin qabnu jedha weellisaan Guutuu Abarraa. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden pireezidantii Chaayinaa Shii Jinping sagantaa qarshii walitti qabu Kaalifoorniyaa qophaa'e irratti abbaa irreetti jedhanii maqaa balleessan. Yoo Baayiden ministeera dhimma alaa USA Antonio Blinken Beijingitti Shii waliin wal arguudhaan biyyoota lamaan jidduutti muddama jiru tasgabbeessuudhaaf akka waltaan erga dubbatanii booda dubbiin isaanii kun dhagaameera. Shiin Beijingitti jijjiiramni muraasni dhufu yoo beeksisan Blinken immoo biyyoota lameen haasawaa dabalataaf qophii akka ta'an beeksisaniiru. Chaayinaan waan pireezidantiin Ameerikaa jedhan irratti yaada dabalataa kennuun barbaanne. Egaa
Joo Baayiden nama umurii waggaa 80tti hiiqan waan ta'eef waan dubbatanii fi waan haasaan ennaa tokko jalaa miliqa waan ta'eef waan isaanitti qabatan waan nan fakkaanne dubbiin Chaayinaa fi Ameerikaa jidduu jiru keessattuu gama dinagdeetii fi Taayiwaaniin ol qabatee rakkoowwan garagaraa muddachaa ture. Ammas tenshiniin isaan jidduu jiru sun dhiibbaan isaan jidduu jiru kun itti fufee jira. Gara fuulduraatti kan arginu ta'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa keenyaa oduuwwan irraa qabanne asirratti goolabnee jirra. Sagantaan biraatitti amma walitti deebinutti nagaan tura. Sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan yeroo hundaa akka nu biraan dhaabbattan isin gaafanna. Nagaan tura.